Isin dhugaa hordofaa dhugaanis bilisa isin baasaa akkuma jedhu macaafni guddaan qabsoo sabni keenya geggeessaa turee fi jiru qabsoo haqaa ka mirga uumamaan qabuu fi mirga namooma isaa ka bortaa fi sobaan irraa fudhatame yookaan dhorkame deeffachuudhaaf malee mirga namoota kabiroo sarbuudhaaf yookaan seeraa alas jiraachuudhaaf akka hin taane beekamaadha. Dhugaa kana irratti hundoofne mee haalli amma jiru maal fakkaata? Dhugaan eessa jirti? Dhoksaa maaliitu jira jennee beekuun akka karaa isa dhugaa qabannuuf yaada waliif haa qoonnu. Dhugaan inni duraa haala amma biyya keenya keessatti uumameef gatiin yookaan qonni isaa wal haa cacaalu malee hundi gumaacha akka keessaa qabu amanamaadha. Mormitoonnis ta'e mootummaan muummee ministeera dr.abyi kanarra deddeebi'anii himanii jiru. Haa ta'u iyyuu malee wareegama ifaa fi qulqulluun kan irra caalu kabaase qeerroo qarree fi hawaasa keenya sodaa tokko malee harka duwwaa taankii fi qawwee rasaasatu fuuldura dhaabbatee lubbuu fi qaama isaa biyya isaa keessa taa'ee kennee fi hooggansa tiim lammaan ihaadegiin keessa taa'ee ihaadegiin sodaachisuudhaan akka inni uummatatti dhukaasuu dhaabu gochuu fi poolisoota Oromiyaa uummata cinaa akka dhaabbatan taasisuutti dabalee akkaataa diddaan sun itti deemuu qabu kallattii agarsiisuun akka injifannoon bahamu gochuu irratti qooda guddaa akka qaban yeroo ta'u aktivistoonni biyya alaa ta'anii karaa miidiyaa qabsicha wal qabsiisaa fi gurra addunyaatiinis gahaa turan kana keessaa warra hangafoota. Warri kun injifannoo amma argameef hangafoota haa ta'an iyyuu malee namni hundi karaa danda'e hundaan waan gumaache qaba. Akka dhuunfaatti atileet Fayyisaa Leellisaa dagachuun hin danda'amu. Kun utuu kana ta'ee jiru qaamonni tokko tokko kan gumaachi isaanii injifannoo amma argame kana keessatti hedduu xiqqaa ta'e kan bara dheeraa qabsoo karaa hin taanee fi irra deddeebi'anii yaaluun dadhaban waan akka gumaacha guddaa baasaniitti of dhiheessuu yaalan dhagahamuu irra darbanii abbaa injifannoo of gochuudhaaf yeroo isaan carraaqaa jiran argaa jirra. Dhugaan jiru garuu waan biraati. Dhugaa haasa'uuf injifannoo amma argame kana keessatti qawween yookaan injifannoo sana duubatti deebisuudhaaf yookaan hambisuuf kan oole ta'e malee gama kameeniyyuu injifannoo kana argamsiisuu keessatti gahee inni qabu kan lakkaawwamu miti. Warri qawween gahee qabaa jechuu yoo jiraate warra qawwee ganna lama dura hidhachuu jalqabe malee warra biraa ta'uu hin danda'an. Isaan ammoo warra lolli qawwee maal akka gaafattu sirriitti hin beeknee fi hin hubanneedha jennee bira darbuu dandeenya. Egaa erga haala kana akkanaan hubanne dhugaan amma jiru maal fakkaata jedhanii ilaaluun hubannaa qabaachuun barbaachisaadha. Kunis haala keessa jirru kana sirriitti hubanne duraa duuba rakkoo qabnu yeroo yerootti qoonne kakaa'uudhaan dhaawataan furmaata akka barbaannuuf nu gargaara waan ta'eef. Lafa amma geenye jirru kana sirriitti hubachuuf mee xiqqoo dugda duubatti deebinee haa laallu. Bara Haayile Sillaasee akka saba guddaa aadaa afaanii fi eenyummaa waloo akka hin qabneetti biyyattii keessatti akka hin jirretti lakkaawwamnee badii jala turre. Qabsoo of jiraachisuu godhameen bara 1991 akka saba biyyattii keessaa isa guddaa lafa walitti ejjaa bal'aa keessa saba jiraatu ta'uu keenya sadarkaa biyyattiitti mirkaneeffanne. Afaan keenya seeraa fi seeraan alas lafa jala akka baduuf irratti hojjetamaa ture ifirraa qolachuudhaan akka afaan hojii fi barnootaa ta'u gochuun danda'ame. Haa ta'u iyyuu malee bara 1991 booda lafti keeti sabni keessanis baay'eedha waan ta'eef paarlaamaa keessaa barcuma baay'ee qabaattu garuu laftii fi qabeenya nutu itti ajajaa nama paarlaamaa keessa taa'us nutu filee isiniif kaa'a jechuun maqaa qofa qabannee siyaasaa fi dinagdee keenyarraa fagaannee akka jiraannuuf ta'e. Biyyattii keessatti saba guddaa fi qabeenya hedduu osoo qabnu moggeeffamne. Haala kana jijjiiruuf dhaabonni siyaasaa keenya hedduun afaan qawween qabsoo geggeessuudhaaf murteeffatanii
ijibbaataniyyuu sababa dadhabbii mataa isaanii fi haalaa fi yeroo keessa jiran xiinxalanii tooftaa isaan baasu lafa kaawwatanii socho'uu dadhabuu isaaniitiin haala hamaa uummanni keenya jala ture irraa baasuu miti ofiifuu gararra deeman wallaalanii joonja'aa turuu isaanii irraa kan ka'e diinni quufee of wallaalee akka nuti jirruyyuu irraanfatee nu tuffate. Saba keenya manaa fi qe'ee keessaa ari'ee lafa irratti gurgurate. Yeroo kun hundi saba keenya irratti guyyaa saafaa diinaan raawwatamu dhaabonni siyaasaa keenya har'a anamoo baay'isan biyya alaa ta'anii labsa baasuun ala diina kana naasisuuf illee qawwee itti dhihaatanii dhukaasanii hin beekan. Yoo dhukaasanis diina rukutuuf utuu hin taane horii hawaasa keenya ala jirurraa sassaabbachuudhaaf akka dhukaasaa jiran argisiisuudhaaf malee dhugaadhaan diina saba keenya mana isaa keessatti itti roorrisaa haleeluudhaaf humnaa fi dandeettii hamilee fi ga'umsa qabaatanii miti. Kanammoo haasaa dhuma isaan godhaa turanii fi jiran dhaggeeffachuun gahaadha. Egaa osoo dhaabonni siyaasaa keenya joonjee akkasii keessa jiraniiti kan uummanni keenya waggaa arfan darban eegalee qabsoo karaa nagaa fufiinsaan itti fufuudhaan sodaa tokko malee geggeesseen jijjiiramnii fi injifannoo har'a argame kanarraan kan nu gahe. Galanni Waaqayyoo fi lubbuu ol adeemtotaa fi hawaasa keenya wareegamanii fi qaamaa qalbiin hir'ataniif haa ta'u mootummaa wayyaanee mataa fi mudhiin itti ciccitee jira. Kun kana ta'ee osoo jiruu ammayyuu namoonni keenya tokko tokko injifannoo amma argame kana jeequmsa yeroof jiru kana irraa ka'e shakkii keessa galanii karaa biraa ilaalaa jiran ni jiru. Garii ammoo akka bishaan gabateerraa hoy yeroo duukaa bu'uudhaan har'a kana jedhu bor ammoo waan biraa yeroo isaan xiinxalan dhageenya. Kun hundi kan inni irraa maddu hundee jijjiiramichaa sirriitti beekuu dhabuun yookaan ammoo hoy uummataa dhaggeeffachuudhaan hoo'a uummati waa'ee isaanii haasa'uun gowwoomuu irraa kan ka'e bakka hundee jijjiiramaa argame kana gara dabarsanii kan ofii gochuudhaaf carraaquurraa waan maddu fakkaata. Kanaaf wal gowwoomsuu fi gowwoomsuu kana keessaa baanee hundi keenyayyuu injifannoo amma argame kanarraa akka sabaatti maal argachuudhaaf feena yaada jedhu waliif himuutu barbaachisa. Egaan amma kan nuti qalbii fi hubannaan ilaaluu qabnu injifannoo amma argame kanarraa maal harka galfachuu qabna isa jedhu beekuu nu gaafata. Sababni isaas namoonni fi murnoonni qabsoo jechuun waan akka waa diduu fi mormuu qofaa ta'eetti ilaaluu irraa kan ka'e seenaa fi waan dura ta'ee darbe qofa haasa'uun uummata keenya dammaqiinsa siyaasaa gahaa hin qabnetti hololuudhaan mirganni qabsoo isaatiin kana dura argatee fi of harkaa qabu akka waan inni hin arganne fakkeessuudhaan wallaalummaa isaanii dhoksuudhaaf yaalan yookaan ammoo ergama diinaa qaban haguuguudhaaf saba keenya afaan faajjii keessatti uumuun akka sabni keenya qalbii tokkoon mirga isa hafe irratti hin fuuleffanne beekaas ta'e otoo hin beekne waan godhaa jiraniif. Egaa har'a wanti saba keenya keessatti mul'ataa jirus haala akkasii kana irraa waan madde fakkaata. Waan kana ta'eef injifannoo argame irraa akkamitti firii isaa uummata keenyaaf goona? Injifannoo amma argame kana irraa maal argachuudhaaf eegna? Yaada jedhu adda baafnee beekuun waloon gara sanatti yaada tokkoon gulufuuf nu gargaara waan ta'eef. Achumaanis rakkoo xixiqqoo jechaa fi haasaa keessa uumamuun yaada bu'uuraa isa ta'e bu'aa injifannoo kanarraa argachuudhaaf hojjechuu dhiifnee walirratti akka kaanu warra nu gochuudhaaf yaalan gama kamiinuu akka dura dhaabbannuuf waan nu gargaaruuf. Kaayyoon barreeffama kanaas hundi keenya ija keenya walirraa kaafnee injifannoo amma argamne kanaan uummanni keenya maal dhugoonfachuu yookaan harka galfachuu qabaa isa jedhu qulqulleessinee ol kaasnee mul'isuun afaan faajjii amma jiruu fi fuulduraaf illee ta'uudhaaf malan hir'isuudhaaf akeekkata.
Akkuma gararraatti tuquudhaaf yaalle uummanni keenya erga harqoota gabrummaa jalatti kufee kaasee qabsoo yeroo fi bifa adda addaan geggeessaa ture. Qabsoo geggeesseenis mirgoota yeroodhaa gara yerootti argatee jira. Qabsoo fi mirgoota sabni keenya argatan kanas qajeellootti hubachuu fi gilgaaluun waan nama hafe beekuun nama gargaara. Waan hafe sana argachuudhaaf ammoo waan yeroon gaafattuu fi tooftaa mirgi argachuuf barbaadanii sun gaafattu sirriitti lafa kaawwachuun kallattii ifaa qabaachuutti nama geessa. Kallattii ifaa fi qulqulluu qabaachuun ammoo humna, lubbuu, qabeenyaa fi yeroo namaaf qusachuu caalaa afaan faajjii namoonni nutti uumuu yaalan irraas nu baraara waan ta'eef. Akkuma irra deddeebi'amee himame yookaan haasa'ame qabsoon Oromoo dhaawataan deemaa har'a gahe. Deemsa kana keessatti injifannoolee argamanii fi waan nu hafe qulqulleessinee ilaalla. Sana dura garuu eessaa kaanee har'a bakka jirru kana geenyee isa jedhu wal hubachiisuun barbaachisaadha. Bakka kanatti fakkeenya Jawaar dhimma filannoo wal qabsiisee yeroo hedduu dubbatu tokkoon fudhadhee ibsuu yaala. Innis paartiilee siyaasaa akka kilaboota kubbaa taphatanii godhee fudhachuudhaan filmaata ammoo akka tapha kubbaa gochuudhaan isanni fudhatee dhiheessedha. Mee fakkeenya isaa kana fudhannee qabsoon Oromoo eessaa akka ka'ee haa ilaallu. Tapha kubbaa sirnaa keessatti qooda fudhachuudhaaf kilabiin tokko dura sirnaan beekamtii argatee maqaa kilabii isaatiin ulaagaa barbaachisu guutee galmeeffamuu akka qabu yaada keessa galfannee akka ta'es beekuun barbaachisaadha. Oromoon erga humnaan cabee kaasee akka Oromootti kilabii bifa kamiin iyyuu ijaarrachuu miti an Oromoodha jechuudhaan iyyuu yakka ture. Kanaaf qabsoo Oromoon hanga kufaatii Haayile Sillaaseetti gochaa ture eenyummaa isaa isa yakka ta'e san qulqulleessuuf ture. Bara Haayile Sillaaseen kufe dargiin aangootti ol bahu Oromoo ta'uun yakka ta'uun isaa hafe. Erga yakka ta'uu Oromummaa hambiseen booda Oromoon qabsoon itti aanu kan Oromoon godhate tapha siyaasaa Itoophiyaa keessatti qooda fudhachuuf kilabii ijaarrachuutti ka'e. Haa ta'uyyuu malee mootummaan dargii kilabii akka ijaarrachuun hin danda'amne seeraan uggure. Oromoon ammas kilabii mataa keenyaa ijaarrachuun mirga keenya jechuudhaan qabsootti fufe. Qabsoon isaa kanaanis injifannoo bara 1991 kilabii mataa isaan seera tapha siyaasaa biyyattii hundeessuu keessattis qooda fudhatee akka taphataa siyaasaa biyyattii keessatti kilabii isaatiin beekamee galmeeffame. Ammas mootummaan wayyaanee seera tapha siyaasaa sana cabsuudhaan kilabii dhugaan Oromoof taphatu humnaan tapha keessaa baase. Yaada kana keessatti wanti hubannu qabsoon Oromoo dhaawataan duraa fi duubaan qabsoo isaa haala yeroo fi gaaffii yeroo irratti hundaa'ee gochaa turuu isaa fi kana gochuu isaatiinis injifannoo qabatamaa dugda duubatti deebi'uu hin dandeenye gonfataa dhufuu isaati. Akkuma dargiin Oromummaa deebisee yakka gochuudhaaf hin dandeenye wayyaaneenis kilabii Oromoo raawwatee dhabamsiisuu hin yaalle. Hin danda'us waan ta'eef. Gama kaaniin ammoo injifannoota Oromoo kana dura yeroodhaa gara yerootti kan dhaabbataa turan warra mootummaa fi mootummaa Itoophiyaa ta'an qofa osoo hin taane Oromootuma keessaas kan waldhaalummaa fi sodaarraa kan ka'e mormaa turanii fi karaarraa dabsuuf yookaan hambisuuf yaalaa turan akka isaan jiraatan beekuudha. Haa ta'uyyuu malee qaroon dhala Oromoo yeroo kana hundaa keessatti miciree fi ijee qabsoon geggeeffamuuf irra ija isaanii kaayyachuudhaan akka uummanni ija qabsoo isaa hin daganne karaa agarsiisaa fi yaadachiisaa injifannoo har'aan nu gahanii jiru. Bakki kun bakka guduunfaa dubbiiti. Injifannoon bara kufaatii Haayile Sillaasee akka namoonni hedduun jedhan Oromoo abbaa lafaa gochuu natti hin fakkaatu. Injifannoo guddaan Oromoon yeroos argate Oromummaa yakka ta'uu hambisuudha.
akkuma Dr. Abyi faa ABO fi mormitoota waliin haasa'uudhaaf akka biyyatti deebi'anii karaa nagaa qabsaa'an gochuudhaaf jalqaba seera yakkamtoota isaan taasise kaasuun isaan barbaachise. Oromoonis dhaaba siyaasaa yookaan jaarmiyaa bifa fedheeyyuu utuu ta'uudhaaf hin yaadin dura yakkamaa ta'uu irraa of qulqulleessuutu dursa ture waan ta'eef. Kan bara sana ta'es kanuma. Qabsoon hanga kufaatii dargiitti jechuun hanga bara 1991tti godhame ammoo Oromummaa yakka jalaa baasuuf qabsoo godhame miti. Akeekni qabsoo yeroo sanaa akka sabaatti ijaaramanii xaba siyaasaa biyya sanii keessatti qooda fudhachuufis ta'e dinagdee fi hawaasummaa Oromoo gama hundaan guddisuu fi dagaagsuuf ture. Haalli akkasii waan dargiidhaan dhorkaa fi yakka tureef sun akka ta'uuf qabsaawame. Qabsoo haga sanaatti gaggeeffameen injifannoon argame akkuma gararraatti tuqame kilabii siyaasaa Oromoo seeraan ifatti akka jiraatuu fi hojjetu qofa osoo hin taane daangaa fi afaan Oromoos akka seeraan beekamu ta'e. Kun injifannoo bara sana argamedha. Qabsoo waggaa arfan darban godhameen injifannoon argame ammoo isa mootummaa wayyaanee nu dhorke argamsiise. Innis jaarmiyaa Oromoo haqaa fi dhugaa uummata Oromoo bu'uura godhatanii socho'anii fi dantaa sabaa dursan dhorkaa tokko malee biyya keenya keessatti seeraan akka socho'an gochuu dandeessise. Kanaaf har'a dhaabni Oromoo kamiyyuu dantaa Oromoo eegsisuuf kan hin hojjenne hin jiru. Jiraachuus hin danda'u. Har'a jaarmiyaan Oromoo tokko isa tokkoon ati gurguramaadha, maxxanneedha jechuus hin danda'u. Dhaabni siyaasaa Oromoo kamiyyuu bilisummaa Oromoo fiduufan qabsaawaa jechuun Oromoo gowwoomsuuf kana booda hin danda'u. Sababiin isaas yeroo ammaatti Oromoon of bilisoomsuu irra darbee siyaasa biyyattii kan walii galaayyuu hoogganuu irra gahee jira waan ta'eef. Kanaaf amma wanti nu hafe waan sabni bilisa ta'e tokko qabu qabaachuudha. Inni kun ammoo dinagdee qabaachuu fi guddifachuu, lammii beekumsa qabu horachuu, saba fayyaa qabeessa akka ta'uuf hojjechuu fi walumaa galatti nagaa fi badhaadhina sabaa gonfachiisuu fi eegsisuudha. Jaarmoliin siyaasaa keenyas hundi kana beekanii waan ibsame kana hunda saba keenyaa fiduuf wal dorgomuudha malee akkuma durii waa'ee bilisummaa nutti himuu fi seenaa darbe qofa nutti haasa'uun ummanni keenya ammas waa'ee qawwee akka inni yaadu taasisuu yaaluun gowwaa waan fedhu hin beekne ta'uudha. Ummanni keenya beekaadha. Ammaaf nagaatti.